Humna saffisa intarneetii keessanidha yookiin humna saffisa shabakaa keessanidha akkaataa itti dabalachuu dandeessan isin barsiisa. Naannoo isin jirtan yoo shabakaan keessan dadhabaa ta'e yookiin humna saffisa intarneetii keessanidha dadhabaa ta'e isin rakkise viidiyoo irraa kana keessatti akkaataa karaa salphaa ta'een humna saffisa intarneetii keessanidha akka saarukaatti akka isiniif hojjetutti dabalachuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya waan kana akka namni baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kun laayik sheer gochuun afaan duraan hordofa. Kana gochuuf dursa aappii tokko bilbila keessanitti gabbifachuu isin barbaachisa. Aappii kana gabbifachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kana irratti tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kana irratti gola Oromiyaa itti barreessanii gola Oromia. Achi booda gola Oromiyaa kan jala irra sinee baasirra tura tokkoof kilikni gootu. Ammallee asirratti gola Oromiyaa kan jala tura tokkoof kilikni gootu. Ammallee haala kanaan sitees fidaa soloota ta'e jala tura tokkoof kilikni gootu. Bakka sarchii kanatti qubee na ta kaa barreessan achi booda sarchii fuuldura kanatti kilikni gootu achi gootu. Ammallee haala kanaan suuraa kanatti fidaa suuraa kanatti tura tokkoof kilikni gootu. Achi booda achi gabbifachuudhaaf sila olbisaa gadi deemtu olbisaas madeemsa malumaati. Achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa'e aappii as tuqaa buufadhaa akka jajjalatti daawulood hojii turtii daawulood tattaniitii aappii kan lolaa keessatti gabbuufatanii. Hayyee daawwattan kiyya aappii gabbuufatanii gargaaltanii aappiin kan haala kanaan siif banamaa asirratti refresh ni torka jiru kanatti tokkoof kilikni gootu. Mallee haala kanaan filannoo lama siniif ka'a warri wifi fayyadamtan refresh wifi kan kanatti dhootanii warri immoo daataa fayyadamtan refresh daataa ni torka jiru kanatti tokkoof kilik gootu. Ammallee refresh kan kanatti tokkoof kilikni gootu. Ammallee haala kanaan filaat moodii godhaa jechaa jira jechuudha. Haala kanaan oonii gootu achi booda haala kanaan filaat moodii ta'a jechuudha. Ammallee deebiftaniiti oonii gootu jechuudha. Haala kanaan humna saffisa intarneetii keessanidha. Refresh isiniif ta'a jechuudha.